Hayyana shamaa argafuun kabajamtoota fi hordoftoota maatii chaanaalii keenyaa akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaadha waaqayyo nagaa jechuudha sinicha arran tana viidiyoo bareedaa akka hojii walitti hidhee jechuudha viidiyoo onlaayinii hariifa tokko kan maallaqa ittiin argachuu dandeessu akkunis gaa viidiyoo hedduu keessatti gaa wantoota maallaqaa kan kaffalan hedduus mirreessee ture jechuudha osoo irraan baasiin isitti agarsiisee ture mantana viidiyoo irraa kanatti irraa baasetti fi akkaataa irraa baasuu fi akkaataa itti hojjetan isitti agarsiisaa osoo yeroo gubiin gara viidiyoo jalqaba gaa linkii takka diskiripshinii isin kaatiin jira waan ta'eef linkii san ni cuqaastu ergasii linkiin gara kanaatti isin fidde jechuudha ergasii appilikeeshinii kanatu isin dhufa appilikeeshinii kana inistool ni gootu ani inistool godhee jira waan ta'eef pileeyiin godha jechuudha iddoo pileeyitu kana ni cuqaasa akkuma garteetti pileey yommuu gootanitti gaa gara keessaattis dabarsa jechuudha akkaataa kanaan appilikeeshiniin isiniif ni banama akkuma garteetti gaa ni obsitu jechuudha akkaataa kanaan jalqaba irratti gaa googil keessan isin gaafata jechuudha yookiin akkaawuntii googil keessanii isin gaafata itti gootee jira waan ta'eef amma dura baneetii jira waan ta'eef akkaataa kanaan naaf fide jechuudha kun egaa kooyinii komsitii fi dhibba takkaa fi shantam hojjeteetiin jira jechuudha geemota kanneen kana irraa hojjettu jechuudha amma fakkeenyaaf iddoo Filiipseensa hayoo kana kan jalqaba jiru kana taphadhee kooyina akkaataa itti akkadhu sitti agarsiisa jechuudha fakkeenyaaf hin cuqaasaa ergaan cuqaasee booddee egaa cuqaaseetii egaa iddoo aartii naaf fide jechuudha aartii kana eksii ilaalan godha jechuudha ergasii ammas aartii kan biraatu jira jechuudha eksii ammas nan godha ergasii gara kanatti na fida nugaa akkuma agartanitti egaa iddoo mallattoo pileey kan qabdu kanatu isin dhufa jechuudha mallattoo pileey kan qabdu kanatu isin dhufa iddoo kanarra guutakaaf al tokkoof ni cuqaastu jechuudha ergasii akkaataa kanaan sadii lama takka jee akkaataa kana siif jechuudha geemota kana akkaataa kana taphattu jechuudha maallaqaas achirratti kan isinii hisaabuu fi daqiiqaa isaa wajjin kan isinii hisaabu jechuudha fakkeenyaaf noo 8 yoo lama taatee 16 akkaataa kanaan nugaa waan wal fakkaatu akkaataa kanaan ni godhatu jechuudha waan wal fakkaatu ni gootu kun nugaa hordofti daqiiqaa achirratti hisaabaati jechuudha daqiiqaa achirratti hisaabaa jira kunuga akkaataa kan taphattu kunuga akkaataa kan taphattu ergasii kooyinaa kan siif kennu ta'a jechuudha amma 92 shiigaa akkuma agarteetti kooyinii naaf hisaabamaa jira jechuudha akkaataa itti dabarsuuf gaa viidiyoo maaraa kanatti waliin ilaalla jechuudha amma onoo dhibxeetiin jira jechuudha arsii naa dhufa arsii kana irraa eksi godhee nan balleessaa jechuudha irraa eksi nan godhaa ergasii akkaataa kanaan na fida jechuudha kun egaa akkuma artanitti 112 akkaataa kanaan naaf kenneeti jira jechuudha innoo kooyinii 112 naaf kennee jira iddoo hoomii jettu kana nan cuqaasaa kunoga kabarteetti gara kanaan nafide ona bungozikaa khumsati fi 262 akkaataa kana naaf kenneeti jira jechuudha khumsati fi 150 kan ture gara khumsati fi 262 na deebisee jira jechuudha akkaataa amma dura appilikeeshinii kana irraa baasin ture jechuudha appilikeeshinii kana amma gaa transaction history yaa fi akkaataa itti baasnu waliin ilaalla jechuudha nu iddoo account jechuu kana ni cuqaasa yommuu bakka account keessan filattanitti gaa iddoo account jechuu kana ni cuqaastanii nu gara kanaatti fiddi nu akkuma garteetti gaa amma transaction history yaa ni ilaalla jechuudha iddoo transaction history jechuu kana ni filadha jechuudha ergasii gara kanaatti na fida boom guys gaa bitcoin duwwaa 0.00002 akkaataa kanaan dabarse jira appilikeeshinii baay'ee dhugaadha jechuudha baay'ee takka kan dhugaa ta'e jechuudha appilikeeshinii nu akkuma agartanitti humna bitcoin hangana wajjin wal fakkaa wal qixa jechuudha gara faawusitti baay'ee kiyyatti naaf dabareetti gile jechuudha akkaataa kanaan kooyiniin kumsiti bitcoin hangana wajjin wal qixa jechuudha kun egaa ammas dabarsuudhaaf jechuudha
dabarfachuudhaaf coinii kumsa diga'uu qabdu jechuudha. Innoo yommuu dabarsu jechuudha iddoo trade seensa yoo ta'u kana niin fidadha jechuudha. Ergasii gara kanatti na fida. Akkuma agartanitti gara kanatti na fida. Coinbase wanni isin gammachiisuudha. Karaa Coinbase karaa hedduun dabarsuudhaan jechuudha. Karaa hedduun dabarsa application kun jechuudha. Coinbase Faucet si walletii fi karaa Bitcoin walletiidhaan kan isin dabarsuudha jechuudha. Nuka akkuma agartanitti karaa Coinbase yoo feetanis karaa si walletii yoo feetanis akkaataa kanaan email keessan itti naquudhaan kan isin dabarfachuu dandeessanidha jechuudha. Amma ani Faucet Pay waan fayyadamuuf Faucet Pay kiyya email kiyya itti galcheetiin jira waan ta'eef iddoo kana nan cuqaasa jechuudha. Innoo egaa coinii hangasiitu naaf seena jechuudha. Iddoo wanta kana iddoo xiyya kana nan filadha jechuudha. Iddoo xiyya kana ni filattu ergasii gara continue to kana ni cuqaastu. Continue to kana ni cuqaastu ergasii akkaataa kanaan sending jechaa jira jechuudha. Sending jechaa jira. Akkuma agartanitti boom guys akkaataa kanaan siif ni seena jechuudha. Akkaataa kanaan siif seena kun akka agartanitti 0.0005 bitcoin karaa Faucet Pay kiyyaatti naaf seeneeti jira jechuudha. Ammas deemeeti ilaalla jechuudha. Amma deemeeti ilaalla gara Faucet kiyyaatti isin seensa jechuudha. Innoo akkuma agartanitti gara Faucet kiyya innoo amma transaction history alla jechuudha. Transaction history amma hojii zero taatee jirti jechuudha. Hojii zero taatee jirti accountii keessanii transaction history kiyya nan ilaala akkaataa seenee jiru jechuudha. Wanni isin gammachiisan maayis application kun yeroo gabaabaa keessatti ni kaffala jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kan kaffala amma tana kan ogolama kan dabarsee jiru jechuudha. Amma isin agarsiisuudhaaf bitcoin hangana dabarsa malee waan guddaan dabarsa jechuudha. Amma gara Faucet Pay kiyya seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Innoo Faucet Pay kiyya websaayitii waan ta'eef gara kanatti seeneetiin jira jechuudha. Akkuma agartanitti Faucet Payidha. Oloofuudhaan akkaataa Faucet Pay itti banatan yeroo gabaabatti isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa kanaan naaf seeneetii jira jechuudha. Bitcoinii hanganni kun gara kana Faucet Pay kiyyatti naaf seeneetii jira. Kun akkuma agartanitti seenuusaa agartaniitiin jira jechaa akkuma akkaataa kanaan ni agartu. Nuga iddoo walletii kana yommuu cuqaasan overview yoo kana ni filattu. Ilaalachuudhaaf accountii keessan ilaalachuudhaaf akkaataa kanaan ni ilaalattu jechuudha. Nuga akkuma agartanitti doolaarrii hangana qaba jechuudha. Yeroo gabaabduutti waan guddaa nan godha jechuun abdii qaba jechuudha. Akkaataa kanaan ilaalachuu dandeessu. Faucet Pay yeroo gabaabduutti akkaataa itti banatan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa kanaan bitcoinii naaf seeneeti jira. Applicationii baay'ee takka bareedaadha jechuudha. Applicationii baay'ee takka kan salphaa ta'ee fi kan kaffaluudha jechuudha. Guyyatti doolaarii 5 hanga 7 kan irraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Ani hangana irraa hojjedhee waan ta'eef yeroo gabaabduutti waan guddaa dabarsa jechuudha. YouTube keessa subscribe gochuun dagatinaa. Ammas viidiyoo kana like gochuun